Hello guys, akkam jirtu? Ana Gaakoti. Course Introduction to Economics Chapter 1 Part 2 isaatiin walitti deebineetiin jirra. So, egaan Part 1 keessatti Definition of Economics irraa kaasnee waan hedduusaa waliin ilaalleetiin turre. Guyyaa irraas immoo Part 2 isaatiin walitti deebineetiin jirra. So, warreen chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatinidha. Kallattumaan gara barnootaatti sin dabarsa. So, Part 2 tutoriaalii keenya irraatiin immoo economic system kan jedhu irraa kaasee sirriitti kan wajjin ilaallu ta'a. So, haga xumuraatti nu faana tura. An economic system is a set of organizational and institutional arrangement established to answer the basic economic question. Basic economic question kan jennu Part 1 keessatti kan laalle isaaf deebii kennuudhaaf economic systemiin warreen hundeeffaman or organizational institutioniin isaan kun deebii basic economic question isaaniif deebii kennuudhaaf organizationii hundeeffamanii jechuudha. So isaas sunis maal jedhamu? Economic system. So there are 3 types of economic system. As you know, capitalism, command, and mixed economy. Economic system sadiitu jira. Isaanis capitalism ni jira, command ni jira, akkasumas mixed economy tu jira jechuudha. So isaan kana characteristic isaanii akkasumas advantage and disadvantage isaanii tokko tokko kan wajjin ilaallu waan ta'eef nu faana tura ammas. Jalqaba capitalist economy irraa kaanee yoo ilaallu, it is known as free market economy or market system or laissez faire kan jennuun jechuudha. Which means inni kun free market jedha jechuudha capitalistiin. Akkasumas the oldest formal economic system that became widespread in the middle of the 19th century. Oldest economic system yookaan economic system kan jarraa 19ffaa keessa babal'achuu eegale oldest yookaan kan waggoota lakkoofsisedha jechuudha. So all means of production are privately owned and the production takes place at the initiative of individual private entrepreneurs who work mainly for private profit. Kan jechuun all means of production yookaan namni barbaade waan barbaade oomishuu kan itti danda'u, waan barbaade fayyadamee kan oomishuu danda'u, profitii amma barbaade meeqgochuu kan danda'u namni tokko kan isaan daangessine jechuudha. Free marketidha. Namni kamiyyuu akka barbaade ta'uu danda'a jechuudha. Namni isa daangessu hin jiru. Kanaafuu profitiidhaaf hojjetu jechuudha namni kamuu. Mee amala isaatirraa kaanee wajjin ilaalaa adeemnu. Feature of capitalist economy warreen jennu jechuudha. The right to private property. Namni kamiyyuu qabeenya dhuunfaasaa haga barbaade oomishuu yookaan haga barbaade accumulate gochuu danda'a jechuudha. So namni isa daangessu tokkoyyuu hin jiru. Kanaafuu economic or productive factors such as lands, factories, machinery, mines, are under private ownership. So economic resource warreen jennu warreen akka laandifaa, factory, machinery fa'aa isaan kun harka nama dhuunfaa jiru jechuudha. So namni dhuunfaan tokko hamma barbaade maallaqa gaafa qabaate haga barbaade oomishuu danda'a jechuudha. Haga barbaade isaan sana bitee qabachuu danda'a. Freedom of choice by consumer. Consumers can buy the goods and services that suit their tastes and preferences. So taste fi fedhii isaanii yookaan filannoo isaanii kan eegu consumeroonni wanna barbaadan bitachuu qabu. Ati deemi kana bite, ati immoo kottu kana bitadhee namni daangessu waan hin jirreef fedhii isaan irratti hundaa'anii oomisha barbaadan kan fedhii isaanii eeguu danda'u bitachuu danda'u. Inni sadaffaa amala kapitaalistii keessa profit motive.
Entrepreneurs in their productive activity are guided by the motive of profit making. So entrepreneuronni kuni maaliif hojjetu? Profitii make gochuudhaaf jechuudha. Kanaafuu profitii akka barbaadanitti aayidiyaa mataa isaanii kireet godhanii akkasumas hojii haaraa wayii uumanii profitii akka barbaadanitti argachuu danda'u. Inni kan biraa competition. Wal dorgommii cimaatu jira. Hundiyyuu guddachuu barbaada waan ta'eef hunduu profitii guddaa argachuu barbaada waan ta'eef competitionii hagana jedhama. Competitionii hagana hin jedhamnetu keessa jira jechuudha. Competition among sellers and or producers and buyers. Inni sadaffaa price mechanism. Price mechanism kun kan murtaa'u all basic economic problems are solved through the price mechanism, which means warri bitanii fi warri gurguran achumatti isuu bargaining price ni murteessu jechuudha. Which means isaanumatu walii galee price sana ammamina akka bituu qaban ammamina akka gurguruu qaban walii galtee keessa murteessu malee pricein kana taa'edhamee namni murteessu hin jiru jechuudha. Yookaan demand and supply equilibrium price murteessaa jechuudha. So isa immoo chapter 2 keessatti kan laallu ta'a. So are solved through the price mechanism jechuudha. Inni kan biraa feature of capitalistic keessa minor role of government. Giddugaltummaa mootummaa baay'ee xiqqoodha jechuudha. So mootummaan iddoo kanatti maaliif keessa gala? Haala nageenya kabachiisuuf yookaan immoo wantoota tokko welfare agatee share gochuuf keessa gala malee wanni biraatiif wanni isaan laallatu keessa hin jiru jechuudha. The government does not interfere in day-to-day economic activity jechuudha. So giddugaltummaan mootummaa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Inni kan biraa self interest. Each individual is guided by self interest. Namni kamiyyuu fedhii isaatiin bitamaa jechuudha. Maal bituu akka qabu isatu fogan, maal oomishuu akka qabu isatu murteessaa jechuudha. So self interest waliin jennu isa kana jechuudha. Inni kan biraa inequalities of income. Inequalities of income jechuun warri high gap between poor and rich, which means warri sirriitti cimanii hojjetan income isaanii baay'ee kan ol ka'u, warreen immoo deebisanii isaan jala hojjetan weeji xiqqoo argatu kan income isaanii. Kanaafuu gaappii guddaatu gidduu keessa jira jechuudha. So inni kun inequalities of income qaba. Inni kan biraa existence of negative externalities. Kana jechuun immoo negative externalities warreen jennu hundi isaanii iyyuu amma profituma qofa ilaalaa jiru, competitioniidhaan hojjechaa jiru. Garuu side effect yookaan pollutionii naannoo irratti uuman consider gochaa hin jiran jechuudha. So negative externality yookaan pollution of environment happen akka godhu taasisu jechuudha. So far we have seen all features of capitalist economy. Amma immoo gara advantage fi disadvantage adda baasutti deemna jechuudha. So advantage isaa keessaa inni jalqaba flexibility dha jechuudha. Baay'ee flexible and adaptable. Highly flexible to a changing environment. Haala naannoo jijjiiramuuf baay'ee flexible dha jechuudha. Inni lammaffaa decentralization of economic power. Mootummaan keessa hin galu waan ta'eef decentralization of economic power qaba jechuudha. Through market mechanism. Pricing illee marketuma keessatti murtaa'aa waan ta'eef decentralization of economic power dha jechuudha. Inni kan biraa advantage isaa ilaalaa jira jechuudha. Inni kan biraa increase in per capita income and the standard of living. So per capita of income nama dhuunfaa ni dabala jechuudha. Which means high income sababa high competition fi high hard working sababa jiruuf income biyya sanii waan ol guddatuuf per capita income nama dhuunfaallee ni dabala jechuudha. So through
rapid growth in levels of production and income. Hyper capita income tu jira jechuudha. Inni kan biraa new types of consumer good. Kana sirriitti itti ilaala. New types of consumer good jechuun sababa competition hin jiruuf, sababa new idea hin jiruuf, entrepreneurial business goodsii haaraan akka uumamu taasisa jechuudha. Akka uuman taasisa. Which means varieties of new consumer goods are developed. Waan haaraa oomishama deema. So sababni isaas consumerii attract gochuuf jecha entrepreneurial maal godhu yaada haaraa xiinxalu then product haaraa ni argatu. Product haaraa sun immoo kan uummanni jaalatu ta'uu danda'a jechuudha. So kanaafuu new consumer goodiin akka oomishaman taasisa. Then inni kan biraa growth of entrepreneurship. Entrepreneurship akka guddatu taasisa jechuudha. So hojii mataa ofii dhuunfachuun akka guddatu taasisa. Profit motive creates and supports new entrepreneurial skill jechuudha. So entrepreneurship akka guddatu ni taasisa. Inni kan biraa optimum utilization of productive resource due to innovation and technological progress. Sababa teknooloojiitiif sababa innovationiitiif optimum utilization. Kana jechuun resource keenya baay'ee osoo hin miidhin, osoo baay'ee fayyadame fedhii dhala namaa ammatee maksimaam gochuu kan nu dandeessisu sababa teknooloojiin jiruu fi sababa innovationiin jiruuf. Kanaafuu optimum utilization of product fi amma barbaadnu sana illee ta'uu baatu hagatee maksimaam gochuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa high rate of capital formation, which means kapitaaliin akka sirriitti ol ka'u taasisa. Kapitaal jechuun wantoota oomishuuf kan nu gargaaran yookaan investimentii jennee turre chapter part 1 keessatti. So kapitaalii sirriitti kapitaalii keenya akka ol ka'uuf nu gargaara jechuudha. So these are all about features advantage of capitalist economy. What about disadvantage? Isallee kan hojii ilaaluudha jechuudha. So advantage isaa kan of fakkaatan, disadvantage isaa immoo isaan. So amma immoo disadvantage of capitalist economy wajjin ilaallu. Disadvantage of capitalist economy keessa inni jalqabaa inequality of income, which means there is high gap between rich and the poor. Kan jechuun garaagarummaan warra sooreyyii fi warra hiyyeeyyii jiru gidduu jiru baay'ee olaanaadha jechuudha. Kana jechuun warri sirriitti hojjetan guddatanii iddoo guddaa yoo ga'an, warreen kun immoo isaan jala warreen hojjetan inkaamii xiqqaa argachuudhaan gaappii guddaan akka uumamu taasisa. So inni kun immoo fedhii miti jechuudha. Inni lammaffaa unbalanced economic activity. The economy can grow in unbalanced way. Economiin bifa ol madaalaa hin taaneen guddata. Economiin biyyaa tokko guddateera garuu ol madaalaa miti. Sababni isaas hiyyeeyyoonni inkaamii xiqqaa argachaa jiru, sooreyyiin immoo inkaamii baay'ee ol aanatee argachaa jiru. So inni kun immoo economiin keenya imbalance akka ta'u taasisa jechuudha. Inni kan biraa exploitation of labor, which means paying low wages. Uummanni humna isaa dhangalaasee hojjetee garuu riitarni hin argatu immoo baay'ee gadi aanaa gaafa ta'e inni kun exploitation of labor jennaan jechuudha. Keessumattuu iddoowwan unemploymentiin itti heddummatetti uummanni sababa optionii biraa hin qabneef low wage sanaan deemeetuma hojjetaa jechuudha. So inni kun immoo exploitation of labor fida. Inni kan biraa the negative externalities. Because of profit maximization motive, the economic makes sense for a firm to force others to pay the impacts of negative externalities, which means negative externalities isaan profit isaanii guddisuuf compete godhu, akkasumas immoo result dhuma irratti environment irratti geessisan considering godhanii jechuudha. So inni sun immoo
environmentiin keenya akka poolitu ta'uu taasisaa jechuudha. Environment pollutionidhaaf sababa ta'a. Kun negative externality jechuudha. So far we have seen feature of capitalist economy, advantage as well as disadvantage of capitalist economy wajjin ilaalleetiin jira jechuudha. So amma immoo kallattumaan gara koomaandiitti dabarraa jechuudha. Command economy, the economic institutions that are engaged in production. Economic institution jalqabayyuun economic system warreen jennu kun economic institution jennee turre. So isa keessaa lammaffaan immoo command economy kun the institutions that are engaged in production and distribution are owned and controlled by the state. Faalla sanii san nama dhuunfaadhaan owned ta'e kan jennee turre amma immoo mootummaadhaan owned ta'ee jira jechuudha. So main features of command economy, amaloota isaa ijoomii kaa ilaallu. Inni tokko collective ownership, which means all means of production are owned by the society as whole. So qabeenya nama dhuunfaa wanti jedhu hin jiru jechuudha. Mootummaa harka jechuun immoo kan uummata walii galaati jechuudha. So inni lammaffaa central economic planning, pilaanii gubbaarraa kan baasu centraalidha. Qaama ta'e tokko jira, innis mootummaatu pilaan godha jechuudha. Qabeenya amma kana oomishuu dandeessa, production amma kana oomishuu dandeessa, qabeenya amma kana horachuu dandeessa. So kana walitti hin danda'amu, daangaa pilaanii kan baasu qaamni ta'e tokko ni jira. Inni sadaffaa strong government role, waan hedduu isaa kan taphatu as keessatti mootummaadha jechuudha. So uummanni mirgi kennamuuf aangoo hoomatu hin qabu. Inni kan biraa maximum social welfare. Social welfare kan jennu kanneen akka tajaajiloota uummataa like iskuulii ta'uu danda'a, health care ta'uu danda'u, like everything social welfare kan jennu isaa sun sirriitti jiru jechuudha as keessatti. Inni kan biraa relative equality of incomes. So akkuma jalqaba dubbanne qabeenyi sun kan uummata walii galaate waan ta'eef inkaamiin uummanni sun argatan walitti dhiyaata jechuudha. Baay'ee walitti dhiyaata. Private property and the profit motive is absent. So qabeenya nama dhuunfaa wanti jedhu hin jiru. Profit motiveidhaaf sababni isaa hamma si fayyama sanii ol gaafa oomishte yookaan gaafa harkatti qabatte waan si harkaa fuudhamuuf maal gocha enerjii baasuun hin barbaachisu jechuudha. Uummanni maal gocha hojjeta. So inni kun profit motivii sun hin jiru jechuudha. Advantage fi disadvantages ammoo yaadallu. Advantages of command economy keessaa absence of wasteful competition. An jalqaba hundiyyuu enerjii qabu hundasaa fixateet competitionii guddaa keessa galeet hojjeta kapitaalistii keessatti. As keessatti immoo inni sun hin jiru, uummanni paasiif ta'a jechuudha. Sababni isaas mirgi guutuun hin kennamneef waan ta'eef. Wasteful competition hin jiru. Balanced economic growth. Economic growth kan hiyyeessas kan riichis wal madaalaa bifa ta'een guddata. Due to allocation of resource. Isuu centralized planning. Sababa gubbaarraa pilaaniin ba'uuf qabeenya uummata wal madaalee guddata jechuudha. Elimination of private monopoly. Private monopoly kan jennu duraan qabeenya namni tokkichi haga barbaade akkumuleet godhee qofaa isaatti qabachuu kan danda'u sun inni sun amma jalaa bittinnaa jechuudha. So inni sun monopoliin akka badu taasisa. So inequality sunis akka badu taasisa. It avoids inequality of income and wealth and the private monopoly. Disadvantages ammoo yaa ilaallu. Disadvantages of command economy, absence of automatic price determination. Kana jechuun akka duraanii piraasiin keenya akkanaa ta'uudhaanii warri bituuf warri gurguru waan isaan irratti walii galan hin jiru. Jalqaba murtaa'e mootummaan murteessee waan jiruuf isuma isaan accept godhanii itti fayyadamuudha jechuudha. So absence of automatic price determination hin jiru. Absence of incentives for hard work. Uummanni kaka'umsa hojii hin qabu. Sababni isaas
kaka'umsa hojii qabaachuuf dirqama riitarnii wanni argannu wayi wanni expect goonu wayi jiraachuu qaba jechuudha. So isaan hojjetanii dhumarratti geessanii kennu gaafa ta'e fedhiin isaan hojiif qaban baay'ee gadi bu'aa ta'a jechuudha. So and efficiency. So because of inefficient leadership of bureaucrats. Sababa leadership kanarraa kan ka'e uummanni fedhii hojii hin qaban jechuudha. Lack of economic freedom. Economic freedom hin jiru. Qaamni tokko to'achaa waan jiru aga jirutti freedom hin jiraanne dubbachuu isaa waan dandeenyeef no freedom for consumer, producer, investor and employers. Isaan kana freedom waan jedhamu jiru. Then red tapeism, which means because all decisions are made by government. So what is red tapeism jechuu ni dandeenya jechuudha. So command economies bifa kanaan amala isaa advantage fi akkasumas disadvantage isaa ilaallee jirra. Amma immoo mixed economy kan laallu ta'a. Ammallee nu faana turaa isiniin jedha. Mixed economy kuni main feature mataa isaa danda'e qaba. Mixed economy amaloon isaa coexistence of public and private sector. So mixed kanarratti wanti isin hubachuu qabdani amala isaan lamaanitti irraayyuu haaf-haafii kan fudhate waan ta'eef amala isaan lamaanitti kan agarsiisudha jechuudha. So publikiin isin jira, privatein isin jira. Privatein kun amala kapitaalistii yoo ta'u, publikiin kan commanditi. So isaan lamaan irraa fudhateef isaan lamaanuu ni jiru. Then economic welfare ni jira. Isa kana command economic system irraa waa fudhateef jechuudha. Government control over the private sector leads to economic welfare of society at large jechuudha. Then economic planning ni jira ammasii mootummaan pilaanii ni baasa to bring coordinated rapid economic development and make use of both the private and the public sector. So mootummaan private fi akkasumas public dhaaf pilaanii ni baasa jechuudha. Then price mechanism kun immoo amala kapitaalistii kan ta'e kun as keessa ni jira jechuudha. So price mechanism operates for goods produced in the private sector but not for essential commodities and goods produced in public sector. Garuu price mechanism kun immoo isa keessatti qofa hojjeta. Command mixed kana keessa commandinis kapitaalistiinis ni jira inni. So price mechanism kun garuu iddoo kapitaalistii yookaan private jiru qofatti hojjeta jechuudha. So lamaan keessaa iddoo private jiru qofatti hojjeta. Economic equality kun immoo private properties allowed but rules exist to prevent concentration of wealth. Limitation qaba. Akka kapitaalistii san haga barbaadan oomishuun hin danda'amu. Akkasumas immoo akka command sana sirumaa akka oomishne hin dhowwaman garuu limitation agatee ni qaba. Namni tokko haga san oomishuu danda'a jechuudha. So economic equality ni jira jechuudha. Amma immoo advantage and disadvantage isaanii kan waliin ilaallu ta'a. Advantage of mixed economy keessaa inni jalqabaa private property. Private property ni jiru. Profit motivenis ni jira. Price mechanismnis ni jira. Garuu isaan kun private property profit motive isaan kun amala kapitaalistiiti jechuudha. Educate freedom illee ni jira. Rapid and planned economic development gaafa walitti dhufan amma kapitaalistii fi commanding gaafa iddoo tokkotti walitti dhufan rapid growth kan kapitaalistii akka dafee guddatu planned kun immoo amala commandii waan ta'eef lachuu isaan walitti dhufanii rapid and planned economic development nuu kennu. Social welfare ni jira jechuudha. Social welfare and fear economic inequality. Agatee immoo economic inequality ni jira garuu akka command sana hin heddummaatu. Akka kapitaalistii sana hin heddummaatu. So
Advantage isaanii isaan kana gaafa ta'an, disadvantage isaanii immoo disadvantage of mixed economy immoo ineffectiveness, which means by the private sector and the inefficiency by the public sector. Kana jechuun ineffectiveness bakka kana jechuun gaafa mootummaan hojii isaa yookaan gaafa sirriitti to'annoo dhaabu ineffectiveness ifaa akka uumamu taasisa. Inni kan biraa economic fluctuation. Economic fluctuation jechuun ups and downs of economic growth. Economic biyya tokko gaafa fluctuate godhu, which means gaafa si'a tokko guddatu, si'a tokko gadi bu'a, si'a tokko gaafa guddatu, inni sun economic fluctuation uumaa jechuudha. So sababa economic fluctuation akka uumamu sababa ta'a jechuudha. Disadvantage isaa. If the private sector is not properly controlled, private sector sun gaafa seeraan hin to'atamne, by the government, economic fluctuation and unemployment can occur. Unemployment fi economic fluctuation akka happen ta'an sababa ta'a jechuudha. Inni kan biraa corruption and the lack of markets, black markets. If government policies, rules and directives are not effectively implemented, karoorri mootummaan baasisu seeraan hojiirra hin oolle gaafa ta'e corruption akka sirriitti uumamu, black marketiin akka uumamu sababa ta'a jechuudha. So haga ammaatti economic systemii keessaa economic systemii sadeenu bifa sirrii ta'een ilaalleetiin jirra. Jalqaba irratti capitalist, lammaffaa command fi dhuma irratti immoo mixed economy. Feature isaan qaban maal akka fakkaatu, advantage isaan qaban, disadvantage isaan qaban maal akka fakkaatu sirriitti hojii ilaallee jirra. Amma immoo gara decision making units and the circular flow model jedhutti dabarraa jechuudha. So topic biraa decision making units and the circular flow model. There are three decision making units in closed economy. Closed economy jechuun economiin biyya tokkoo kan raawwatamaa jiru gaafa territory biyya sanaa keessatti qofa ta'e closed economy jennaan jechuudha. So borderii biyya saniitiin alatti ba'ee daldalli taasifamu tokko hin jiru. Kanuma biyya san keessatti taasifamu qofa kan ilaalu closed economy ni jennaan jechuudha. So net exportiin zero goona ilaalla iddoo kanatti. So closed economy keessatti immoo three decision making unitiin akka jira nu agarsiisa. These are household, farms and government. So there are three decision making units: household, farm and the government warreen jennuun jechuudha. Isaanis immoo tokko tokko naa ilaalu. Household jechuun can be one person or more who live under one roof and they make joint financial decisions. So nama kamiyyuu haa ta'u jechuudha. So isaa sun household jedhamu, nama tokko yookaan isaa ol isaa ta'an. Households make two decision. Householdonni kun immoo uummata jechuudha. Householdin kun isaanis immoo decisionii lama yookaan murtee lama murteessuu danda'u. Innis selling of the resources. So uummanni maal qaba? Householdin maal qabu? Resource qabu jechuudha. So resource isaanii sana gurguruu ni danda'u. Resource isaanii isaan gurguranii immoo goods and service yookaan resources goods and service ni bitu. Eenyurraa bitu? Farmirraa bitu jechuudha. So decisionii lamaan kana meeq godhu? Eentu householdin ni gurguru, maal gurguru? Resource isaanii ni bitu, maal bitu? Goods and service bitu jechuudha. Inni kan biraa farmii, inni lammaffaa from the three decision making units. Farming immoo is a production unit that uses economic resource to produce goods and services. Jalqaba household resource isaanii ni gurguran. Eenyutu gurguran? Farmii. Farmiin kun immoo resource bitan sana process godhanii gaafa jennu warshaa keessa gashanii ta'uu danda'a yookaan waan ta'etti dabalanii egaa process godhanii booda immoo deebisanii isaanis
goods and service oomishanii jechuudha gaafa isaanii process godhan kan. Result yookaan production economic resource irraa argame sana isaanis deebisanii gurguru jechuudha. Eentu warri farmii. So warri farmii jalqaba economic resource household irraa ni bitanii then isa sana oomishaniitu immoo deebisanii farmii eenyutu gurguru household deebisanii gurguru jechuudha. So isaanis decisionii lama murteessu warri farmii. Inni tokko buying of economic resource. Economic resource warra household irraa ni bitanii deebisanii immoo oomisha isaanii economic resource irraa argame kana deebisanii household fi government itti gurguru jechuudha. Asittis household resource isaanii farmii fi government itti gurguru. Deebisanii irraa bitu farmii irraa bitu goods and service. Inni sadaffaan governmentidha jechuudha. Government jechuun is an organization that has legal and political power to control or influence households, farms and market. Organization legally and political power kan qabu kan maal gochuu danda'uunis provide some maal gochuu kan danda'u control gochuu danda'u household control gochuu kan danda'u farmii control gochuu kan danda'u as well market control gochuu kan danda'u government jechuudha. Akkasuma government immoo maal inni keessatti it also provides some types of goods and services known as public goods and services for the society. Welfare warra hin jennu sana uummataaf dhiyeessuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo taaksiiwwan uummatarraa funaanuu danda'a, farmiirraa funaanuu danda'a. Decision government immoo isa kana jechuudha. Poolisiiwwan adda addaa baasuu danda'a jechuudha. So decision making unit sadii akka jiran akkasumas maalummaa isaanii sirriitti ilaalleetiin jira. Innis household, farmii fi government maal akka ta'an ilaallee jira. So the three economic agentoonni kun immoo maarketii lama irratti wal quunnamu jechuudha. Interact into markets. Maarketii lama irratti wal quunnamu. Maarketiin tokko product marketii fi factor market or input market warreen jennu jechuudha. Product market jechuun the market in which goods and services have been sold. So iddoo goods and services yookaan marketii goods and services irratti gurguramu jechuudha. Which means that is the market where households and the governments buy goods and services from business. Farmoonni oomisha isaanii product market irratti dhiyeessu. Achitti immoo wanti irraa bita household inni jiru government inni jira. Isaan kun lamaan achitti irraa bitu jechuudha. Gurgurataan immoo farmiidha jechuudha. In product market. Factor market keessatti immoo or input market inni kan yaadnu kana keessatti a market where economic units transact or exchange factors of production or inputs. Marketii kanarratti factors of production kan jennu meeshaalee dheedhis ta'uu danda'u economic resources santu irratti dhiyaata. In this market owners of resources are household. An gurguratu household. Eenyutti gurguru? Sales resource to farm and government itti gurguru jechuudha. So three economic units sun or three economic agents sun marketii lama irratti akka wal quunnaman marketonni sunis product marketii fi factor market. Product market irratti production and service or goods and service kan dhiyeessatu farmii akkasumas immoo farmiin kun dhiyeessee gabaa sana irratti mootummaa fi householdin akka irraa bitan akkasumas immoo factor market irratti gabaa economic resource irratti dhiyaatan yoo ta'u kan dhiyeeffatu household kan irraa bitu government fi farmii ta'uusaa hubachuu qabdu jechuudha. Then circular flow diagram hojjechuun nu rakkisu jechuudha kan asirratti qabattan. So amma circular flow diagram itti dabarra jechuudha. The circular flow diagram is visual model of the economy that shows how many or per economic resource
and the goods and services flow through markets among the decision making units. Kana jechuun isaan kun akkamitti flow godhu jechuudha. Maaltu money akkasumas economic resource fi goods and servicing kun diyaagiraamiidhaan gaafa agarsiisnu. So circular flow of income kana seektarii lamaan agarsiisuu dandeenya jechuudha. With 2 seektarii fi with 3 seektariidhaan jechuudha. Sababni isaas akka salphaatti hubatamuuf 2 seektar gaafa inni farmii fi household qofa jechuudha. Ajantoota sadeen keessaa governmentii exclude goonee jirra jechuudha. So farmii fi household kana gaafa hubannee governmentiin gaafa itti dabalu immoo waan nu salphatuuf jechuudha. So ajantoota lama jira, farmii and household jira. Then marketii lama jira. Product marketii fi input or factor market kan jennu jechuudha. So as household irraa kaanee gaafa ilaallu householdin oomisha isaanii eessatti dhiyeeffatu? Oomisha isaanii kan economic resource warreen jennu labor, capital fi land kana fidaniitu marketii factor marketii kanarratti dhiyeessu. Then factor market irratti immoo eenyurraa bitannee farmiin household irraa bitan. So farmiin kun dhufanii household irraa isa kana bitu jechuudha, resource kana. So resource kana gaafa bitan maal kaffalu? Wage, rent and interest kaffalu jechuudha. Wagein laboriidhaaf inni, rentiin laandiidhaaf, interestiin kapitaaliidhaaf. So wage kana kaffalaniitu maal fudhatanii economic resource sana ni fudhatanii warri farmii. Then yeroo kana immoo household maal argatanii? Income argatanii jechuudha. So isa gajjallaa kana akkanatti hubachuu qabdu jechuudha. Household oomisha isaa gabaarratti ni dhiyeessa. Gabaarratti yeroo dhiyeessu farmiin dhufee irraa bita. Innis wage, rent fi interest kaffalee irraa bita. Yeroo sana immoo income argatu. Then gara gubbaatti dabarru marketii lammaffaa kanarratti farmiitu oomisha isaanii sana production isaanii ni dhiyeessu. Yeroo dhiyeessan kana immoo householdin dhufaniit asii irraa bitu jechuudha. Goods and service kanarraa bitu. Maal kaffalanii? Income isaanirraa spend godhaniitu ni bitu. Yeroo kana farmiin maal argata? Revenue argata jechuudha. So gara gubbaa kanaan immoo so inni kun circular flow of income with 2 sector model kan jedhu isa kana fakkaata. Then 3 sector gaafa inni immoo 3 ajantoonni sadeenu keessa jiru. Isa sana ilaallee barumsa keenya irraa xumurru jechuudha. Gaafa 3 ta'u immoo 3 sector circular flow of resources. Gaafa 3 ta'u mootummaa qofatti dabalama. Isarraa kan hafe kun akkuma jirutti jechuudha. So marketillee lama jira. Product marketii fi factor marketii jira. Minimize goona. Then farmiin ni jira. Ajantoonni sadeenu ni jiru. Government, household. So isa relationiin household fi farmii akkuma duraan jirutti. Which means householdin factor market irratti production isaanii ni dhiyeessu. Then farmiin immoo kaffaltii kaffalanii fi irraa ni bitu. Kaffaltii sun wage, rent fi interest akka ta'e ilaallee turre. So yeroo sana householdin income argatu jechuudha. Gubbaadhaan immoo household farmiin goods market kanarratti oomisha isaanii ni dhiyeessu. Then oomisha isaanii gaafa fidanii dhiyeessan asii householdin dhufaniit irraa ni bitu. Then kaffaltii kaffalanii inni sun immoo kaffaltii sun revenue ta'aaf farmiidhaaf. Inni kan biraa wanni nu ilaallu governmentii fi relation isaanii qofa ilaalla jechuudha. So governmentii fi farmii relationship gaafa ilaallu mootummaan farmoonni akka sirriitti oomishan gaafa barbaade subsiidii kennaaf jechuudha. Subsiidii jechuun si'eessituu yookaan farmoonni sun akka seeraan oomishanii fedhee product sun gaafa haalaan kan barbaachisu ta'e
deeggarsa gaafa taasisuuf jechuudha. So inni sun sabsiidii jedhama. Akkasumas farmiirra taaksii ni funaana. Sarviisii immoo ni kennaaf jechuudha. So gavarmenti irraa farmii maal argata? Sabsiidii ni argata. Sarviisii ni argata. Akkasumas immoo maal kaffalaaf? Taaksii kaffala. Akkasumas rileeshinii gavarmentii fi haasooldi gaafa ilaallu immoo gavarmentiin haasooldi irraa taaksii ni funaana. Akkasumas immoo sarviisii ni kennaaf. Akkasumas inkaam sappoortii ni taasisaaf jechuudha. Akkuma kun gavarmentiin asii piroodaaktii eenyurraa ni bita? Farmiirraa ni bita. Akka ekspendichar godhe jechuudha. Kaffaltii kaffalee. Household irraas economic resource ni bita. Paymentii kaffalee fi jechuudha. Factor of production ni bita. So hariiroon sirii economic agentii kan fakkaataa maarketii lamarratti wal quunnamu. Maarketii product maarketii fi factor maarketii kan irratti wal quunnamanii fi hariiroo isaanii maal akka fakkaatu sirriitti hojii ilaallee jirra. So barnoota keenyaarra asirratti xumurree jirra. Chapter 1 already xumurreetiin jirra. Chapter 2 tutoriaalii bareeda qabannee agarsiisnee dhufnutti nagaan of tura. Viidiyoo kana like gochuun dagatinaa. Akkasumas hiriyoota keessaniif share gochuun dagatinaa. Isaanis sirriitti haa fayyadamanii. Yaada fi gaaffii qabdan immoo koomentii jalatti nuuf barreessaa. Hanqinoota jiran maaltu sirrachuu akka qaban nuuf barreessuu hin dagatinaadha. Nagaan nuuf tura. Goodbye.